Shakaalaan koo yookiin immoo kaddaamaan kiyya baay'ee ni xuroofti. Yeroon kichenii lixuu ani sababa isheen natti xurooftuuf jecha mataan kiyyallee hin dhukkuba. Kanaafiyyuu immoo furmaata ani qabu gara biyyaa ishee galchuudha. Naan jette jechuudha madaamiini. Ishee bira jirtu immoo obboleettiin keenya ani biyya keenyatti illee yeroo hedduu shaaworii nan gala. Akkasumallee immoo yeroo baay'ee ofirratti foolii akka kanaa foolii badaa akka biyya kana argeetiin hin beeku. Maaliif akkas naan jetti moo ofumaa jibbanarraa qabdi. Maanni anoo shaaworii oonan gala akkuma nama tokkottu jette jechuudha. Akkasuma immoo namoota baay'een jechuudha irra caalaa keessattuu ijoollota biyya keenya akka kanneen Afrikaa jedhan walumaa galatti jechuudha. Warri kaan hojii nu caalanii otoo hin taane dandeettii nu caalanii otoo hin taane sababa qulqullina isaanii eeggatan irraan kan ka'e kan isaan irra caalaa jaallataman jechuudha. Namni tokko immoo dhugaa dubbachuuf nuti yeroo hedduu kan nuti xiyyeeffannee kaanu jechuudha araba gammachiisuudhaaf humnaan kan nuti hojjennu jechuudha. Humna keenya aarsaa guddaa kaffalla jechuudha. Garuu siistemii yookiin immoo tooftaa nuti itti fayyadamnu tokko akkasumas immoo waan nuun galle tokkotu jira jechuudha. Nagaan daganne nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota akkasumas kabajamtoota maamiloota kiyya egaa guyyaa har'aa jechuudha viidiyoo baay'ee tokko jechuudha irraa hojjechuuf na dirqamsiise. Akkasumallee immoo namoota baay'eef barumsa ta'a jedhee kanan itti yaadu jechuudha. Darbees immoo ofirrattis kanan arge akkasumas nama baay'ee irratti kanan arge kana uf taazabee akkasumas namallee taazabee baay'eetu jira jechuudha. Innis maali yoo jettanii hanga dhumaatti na hordofaa na wajjiniin ta'a. Warri mana qofaa haaraa taatan immoo subscribe gochuu hin dagatiina. Akkasumallee immoo laayik godhaa obboleewwan keessaniif immoo sheer godhaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa akkuma beekamu namni tokko jireenya isaa jijjiirrachuudhaaf biyya isaarraa gara biyya ormaa deema. Biyya ormaa biyya keenyarraa different yookiin immoo garaagarummaa qaba jechuudha. Garaagarummaan biyya keenyaa fi biyya ormaa maali yoo jettanii biyya keenya keessatti namni kamillee uumamaa qilleensa uumamaa argata jechuudha. Kaarboon daayooksaayidii of keessa baasu oksijiinii gara keessa isaatti fudhata jechuudha. Kanaafuu biyya keenya keessatti namni baay'een akka fooliin isaa ajaa'u yookiin immoo fooliin isaa xiraa'u ofirratti hin argu hin barullee jechuudha. Maaliif jennaan bakkee bahaa qilleensa uumamaa argata waan ta'eef namni tokko yoo dafqaa oolillee foolii hin godhatu jechuudha. Ofirraa kaasee yoon arge fakkeenya biyya keenya keessatti hin haramnaa, hin kokkonnaa, hin meesnaa waa hedduu gochaa oolla jechuudha. Ho'a keessas oollee gallaa, qorra keessas oollee gallaa. Fooliin keenyi badaa namatti hin badu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf biyya kana yoo dhufte garuu qilleensa ati fudhattu akkasumas qilleensa ati galchattu qilleensa nam tolcheedha jechuudha. Kanaaf indee ani ko shaaworii nan galaa qaama kiyya nan dhiqadhaa akkamittiin fooliin kiyya akkas ta'a jedhu yeroo hedduu jechuudha. Waan nuti tasaasannu yookiin waan nuti dogoggorru tokko keessaa jechuudha. Mee lammii warra kaanii ilaala. Fakkeenya Filiippiinii fudhadhaa jechuudha. Filiippiiniin ganama yeroo kaatu jechuudha. Ganama yeroo kaatu tokkoffaa irratti waan isaan godhan tokkoffaa irratti jechuudha. Waan isaan unuun nu caalan hojii nu caala otoo hin taane hojii isaan hojjetan leezii dadhabaa jennaan isaan dadhabaa baay'ee dadhabaadha hojiitti jechuudha. Aktiivii illee qabanii dandeetti hojii illee qaban kan isaan qabanii siistemii qabu tooftaa qabu qulqullina qabu jechuudha. Nuti immoo dursinee qulqullina keenya eegganna otoo hin taane dursinee qulqullina ijoollee namaa eeguu qulqullina mana namaa eeguu akkasumas wanta tokko gaffaanee humnaan hojjechuudha jechuudha. Kanaafuu akkasumas immoo ijoollee baay'een dhukkubsattee kan mana yaalaa keessa ciistu irra caalaatti ijoollee Itoophiyaati jechuudha. Inni kun maalirraa kan ka'e tooftaa jireenya ittiin mana namaa hojjennu wallaaluurraan kan ka'e jechuudha. Maaliif anillee mataa koorraan kaase akka har'aa utuu naan galiin dura jechuudha. Dura akkasuma dhiibbaa hedduu keessan ture jechuudha. Akka har'aa miti waan hundiyyuu haaraa namatti ta'a jechuudha. Deemsa keessa namaa galaa adeema jechuudha. Kanaafuu waan nuti dogoggoruu qabnu maali? Obboleettiin kun shaaworii nan gala. Ani yeroo hedduu shaaworiin galetti. Shaaworii yeroo galtu jechuudha. Shaaworii galii ka'i asumaan namoota baay'eef jechuudha. Ganama akka kaatanii akka irba keessanii kaataniin shaaworii galtanii erga kaatanii erga qaama keessan nashaftanii yookiin qaama keessan qulqulleeffatanii uffata keessan ofitti uffatanii deemuu otoo hin taane akkasumas immoo shittoo ofitti gochuun faayidaa takka illee qabu biyya kanatti jechuudha. Maal inni yoo jettanii
biyya kana keessatti wanti si fayyadu tokko erga shaaworii galtee fooxaa qulqulluu kan taate kan qaama saala kee fi kan bobaa kee jala kan itti qulqulleeffattu qobaatti fooxaa kan fooxaa qaama kee guutummaa guutuu otoo hin taane akkasumallee immoo fooxaa fuula kee otoo hin taane kan bobaa kee jala ittiin nashaftu yookiin immoo sirriitti fooxaan akka si fayyadu kun baay'ee fooxaa goggogaa otoo hin taane fooxaa lallaaftu kan taate jechuudha. Erga shaaworii galte bobaa kee jala xirriqqi goote gogaasaa erga xaffi goote tokkoffaa maaliif si fayyada yoo gogaa goote akka bobaan kee jalli hin gurraachofne yookiin immoo bifti isaa hin fokkisne si taasisa jechuudha. Isan booda maal gochuu qabdaa? Shaaworii otoo hin galiin dursitee jechuudha. Namni kamillee beekuu kan qabdanii dhugaa kolfan qabu barumsa waan ta'eef sinan argisiisa. Yoo dhabdan kana ejjetachuu qabdu mana keessatti jechuudha. Inni kun yoo maallaqa isin hin baasisu mana arabaa keessa sukkaaratu jira. Loomii xiqqishuutti cuunfitee sukkaaraan kana ejjetatta. Inni kun maal jedhama? Halawaa jedhama jechuudha. Rifeensa bobaa kee jalaa halawaa kanaan kaafadhu. Yoo kana hojjechuudha wallaalti yookiin immoo kun amma halawaadha ofii kiyyan ejjetadha jechuudha. Inni kun baay'ee bareedaadha. Bobaan kee akka hin gurraachofne illee si taasisa. Akkasumallee akka daddafee rifeensi bobaa kee jalatti hin baanellee ni godha jechuudha. Kireemii onlaayinii irraa bitanirra isa kana itti fayyadame jechuudha. Amma kuni gogaadha. Hangala'aa garmalee miti kanatti hin fayyadamu. Yoo kana dhabde immoo kana jechuudha biyya kana keessatti kanumaaniyyuu yeroodhaa gara yerootti rifeensa kee ofirraa kaafadhu. Erga kana gootee rifeensa kee erga irraa kaafatteen booddee jechuudha. Maal gochuu qabda? Dhiqxee erga kanaan qulqulleessiteen booddee dirqama wanti si barbaachisu kana jechuudha. Kana kuni baay'ee bareedaadha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko rifireeshiidha. Baay'ee nama fayyada. Yoo kana dhabde immoo kuni yaani baay'ee miti jechuudha. Doobii kana ho'i kana. Yoo dhabde immoo waan nuti biyya keenya keessatti duriitti fayyadamnu immoo kunoo kana jechuudha. Kanaafuu biyya kana keessatti shaaworii galtee yoo baate har'as borus yoo shaaworii galte kanneen kanan fayyadamtu taanaan dhugaa dubbachuuf namni kamillee foolii ni go'ata jechuudha. Fooliin nama kamiitillee badaa ni ta'a jechuudha. Shittoon sin fayyadu biyya kanatti. Shittoo foolii bareedaas yoo ta'e hanfa'eeyyuu yoo ta'e qaama kee dhiqattee qulqulleessitee kaatee kana ofitti hin gootu taanaan shittoon innati uffata keetti godhu qaama keettillee bobaa keettillee yoo dibde shittoon faayidaa tokkollee siin qabu jechuudha. Waanan argeefsitti maan jira itti fayyadamii gaafa guyyaa lammataa qaamni kee yoo shittate yookiin immoo shororkaa yoo godhate abeen maaliif akkasnaa jettee na dogoggorsiiste jechuu dandeessa jechuudha. Kanaafuu kanneen kana keessaa tokko hin dhabdu. Akkasumas waan itti qulqulleeffattu keessaallee tokko hin dhabdu. Yeroo hedduu kana siniin jedhu rifeensa qaama keessan irra hin kaa'ina. Iddoo kamiyyuu haa ta'u jechuun waaqayyotu nu uume waan ta'eef waan waaqayyo namaa uumetti qaanamuun hin jiru jechuudha. Qulqullina ofii eeggachuunis nama hin qaanessu jechuudha. Qaama saala keessan irraa ta'u bobaa keessan irraa ta'u rifeensa erga kaatanii kana fayyadamuu hin dagatina isiniin jedha. Akkasumallee immoo yeroo hedduu waan isin gochuu qabdanii ilkaan keessan afaan keessan qulqulleessuu qabdu. Ganama nyaata duraa fi erga nyaata nyaatanii booddee yoo qulqulleessatan fooliin afaan keessaniitillee isaanitti hin ba'u. Akkasumallee immoo irra caalaa jechuudha qurunfullii yookiin weedii namoonni baay'een keessan beektu bishaanitti godhaa ulluuqqadhaa yeroo hedduu baay'inaan yoo argatan immoo habba yookiin firee isaallee yoo afaan keessan keessa akka mastiiqaatti afaan keessa kaawwattanillee fooliin afaan keessanii bareedaa ni ta'a jechuudha. Inni saabunaama bichaadhaan dhiqachuu bichaa otoo hin taane kana yoo gootan irra caalaa fayyaa keessaniifillee foolii keessaniifillee bareedaadha. Akkasumallee immoo jechuudha. Akkasumallee waan isin gochuu qabdan yeroodhaan ciree keessan nyaachuu akkasumallee bishaan baay'inaan dhuguu jechuudha. Bishaan baay'inaan yeroo dhugdanii qaamni keessan jechuudha hurka yookiin immoo dafqachi keessaa bahu qulqullaa'aa ta'a adeemaa jechuudha. Akkasuma jechuudha yeroo baay'ee waan nuti itti yeroo hedduu nuti itti qaanofnu jechuudha. Hojii namaaf jecha of daganna of hin dagatina yoomiyyuu taanaan ni qaqqabdu ganama ka'aa erga kana gootanii booda gara hojii keessanitti gala. Kana booda ofitti amanamummaa yookiin konfiidensii mataa keessaniin akkuma nama tokkotti hojjechuu dandeessu. Irra caalaa biyya kana keessatti jechuudha biyya ormaa keessatti
namni kan inni jaallatu nama shaaworii galu nama qulqullina isaa eeggatu irra caalaatti kan inni jaallatamu isiniin jechuun jaalladha. Kanaafuu namoonni ani maaliif fooliin kiyya akkas ta'a jettanii hin sodaatina. Akkasumallee immoo garmalee bobaan keessan jaalli garmalee dafqaa jirtu yoo taatanii loomii walakkaasaa tokko murtanii ashaboo yookiin immoo meelee kan jedhan itti gootanii bobaa keessan jala ashaatanii gara daqiiqaa 5 ashaatanii kaada booda bishaanii yoo miiccattan innillee baay'ee foolii bareedaa isiniif godha jechuudha. Kanaafiyyuu obboleewwan keenya of yaadadhaa of ilaalaa isiniin jedha. Obboleettiin keenya gaaffii isheen kana na gaafatte hunduma keenyaaf illee gaaffii ni ta'a. Namoota baay'eetu kana na gaafata jechuudha. Koomentii jalatti irra caalaa waa'ee bobaa jalatti rifeensa ofirraa kaasu akkaataa ofirraa kaasan akkasumallee bobaan keenya jala akka gurraachoofne maal gochuu qabna isa jedhu jalatti kanana jedhe jalatti gaaffilee hedduun na gaafatamee jira. Kana yoo gootan fooliin keessan illee bareedaa ofitti amanamummaa nama bira darbuu nama faana hojjechuu yeroo hedduu ofitti amantanii hojjettu jechuudha. Ofitti gammadaa taatu isiniin jedha irraallee barachuu dandeessu. Turtii biraan yookiin immoo viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaan naaturaa yaada qabdan qeeqa yoo qabdan illee azala kaa'uun dagatinaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.